Adaraa keessan namoonni viidiyoon kun isin bira qabu hundi keessan hanga xumuraatti dhaggeeffachuun sheer du'eet gochuudhaan wal biraan qaqqabsiisa. Viidiyoon kiyyarraa kan yeroo kaanirraa addadha. Mucayyoon suuraa ishee armaan olitti argitan kun Gannat jedhamti. Erga biyya ishiirraa baatee waggaa 7 lakkoofsistee jirti. Akkasuma erga gara Dubaayii dhufteetii waggaa 4 lakkoofsistee jirti jechuudha. Ji'a 4 dura madaam ishee qabattee gara biyya Joordaan deemtanii turte. Joordaan irra ji'a 3 fi torbee 2 turtee erga gara Dubaayitti deebiteetii torbee 2 caala lakkoofsistee jirtu jedhamaa jira. Akkasuma akkuma biyya Joordaan irraa deebiteen qorra dhanaatti fakkaatee qofaan dhaana qoqorrisiisa jettee hiriyoota ishiitti akka himatte dubbatamaa jira jechuudha. Mucayyoo kana faana yeroo dheeraadhaaf karaa feesbuukiitiin wal beekna ture. Yeroo gabaa muraasa afaan FB waan hin fayyadamaan turree fi haala ishiin keessa jirtu waan hin beekun qabu jechuudha. Ijoollee hiriyoota ishiitirraatiidha kan inni dhaga'ee jiru. Yeroo ammaa kana mucayyoon kun biyya Dubaay keessatti boqottee akka reenfishii mana yaalaa keessa jirullee dubbatamaa jira. Akka reenfishii daddafee gara haadha isheetii fi abbaa isheetii qaqqabuuf wanti gargaarsi taasifamuuf yoo jiraate ijoolleen bakka buutan miidiyaa irratti ba'atii dubbadha. Gargaarsi taasifamuu fi barbaadullee yoo jiraate akka gargaarsi taasifamuu fi ba'atii dubbadha. Callistanii reenfi ji'a tokkoof ji'a lamaaf torbee meeqaaf mana yaalaa yoo ta'e waan tokko faayidaan qabu jechuudha. Akka isheen gara biyyaarree galuudhaaf qophaa'aa jirtu ji'oota muraasan dura hiriyoota ishiitti akka haasa'aa turte dubbatamaa jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kan nuti karoorsine otoo hin taane kan Waaqayyo karoorsetu ta'a. Mucayyoon kun kan isheen ittiin boqotte dhukkuba sombaati jedhamaati jira jechuudha. Dhukkubni kun kan irra tutture ta'uu danda'a. Dhukkuba kanaan yeroo dheeraa hojjechaa turuu dandeessi jechuudha. Kan isheen hiriyoota ishiitti himatteetu torbee 2 kana malee sanan dura ishii dhukkubaa turaachuu danda'a jechuudha. Adaraa keessan obboloonni biyya Arabaa keessatti argamtan dhukkuba xiqqoo dhukkuba mataa maaliif hin taane yoo xiqqoo isin dhukkube daddafaa gara mana yaalaa deemuudhaan ilaalama jechuudha. Ammuun fe'e waan fe'e yoo isin dhukkuba ofirratti argitan taanaan har'a na dhiisaa ganama na qabe galgala kana na dhiisuu danda'a boru ganama na dhiisuu danda'a jettanii ofirratti ilaalila yookittiif madaamiin kiyya yoo na dhukkuba itti madhee na jibbitee ofirraa na baastee nama biraa fidachuu dandeessi an hojii malee taa'uu danda'a jettanii waanum tokko yaadina kan hojjettanii jiraachuu dandeessan yoo lubbuun keessan jiraatedha yoo fayyaa qabaattanidha waan ta'eef jechuudha. Yeroo isin dhukkubetti yoo ishiin bira hojjettan isin geessuudhaaf fiqaadanya hin taane ta'e maallaqa hojjettanii harkaa qabdaniin deemate yaalama. Dhukkubni keessan maal akka ta'e cheeggochuudhaan of ilaalaa jechuudha. Ofirratti ilaalina. Adaraa keessan ijoolleen biyya ormaa keessa jirtan of eeggannoo guddaa taasisa. Du'a miti dhukkuba ulfaataa Waaqayyo biyya ormaa keessatti namatti hin fidin. Wanti hundiyyuu kan bareedu biyya ofii keessattidha jechuudha. Du'as yoo ta'e dhukkubsachuun wanti kamiyyuu jechuudha biyya ofii keessatti malee batalayyii nu ijoollee mana madaamii keessa hojjennuuf dhukkubsachuun iyyuu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Waaqayyoon nu haa eegu. Hunda keessan mana jirtanitti gola jirtanitti Waaqayyo isin haa eegu. Ittaansuudhaan jabeessatee isin of eegaa jechuudha. Dhukkuba keessan qabattanii otoo isin dhukkubuu aadaa hojii jaraa hin hojjetina jechuudha. Si dhukkube taanaan hin danda'u ka'eete mana yaalatti hin deemu. Yeroo akkuma beekamu jarri yeroo si dhukkubetti kiniinii mataa liqimsi jedhaniiti kan namaa kennan mana yaalaa geessuudhaaf baay'ee fiqaadanyaa miti jechuudha. Isaan sirratti ilaaluu barbaadu taanaan kiyyaan yaalamaa ka'eetii nageessi jedhan hin danda'u jedhaati ciisaa jechuudha yeroo isin dhukkubetti. Inna jarri kan saanii malee nuyi waan nu dhukkubu hin fakkaatu jechuudha. Mucayyoon kun dhukkuba yeroo dheeraa irra turedha ta'uu danda'a kan ittiin ishiin amma boqottee jirtu. Waaqayyoon lubbuu ishee mirga bahaa qabu. Yeroo ammaa kana in hojjattee, in dadhabdee, in fiigde malee firii dadhabbii ishiitii otoo hin argin dadhabbii ishiitti guyyaa tokko teessee otoo hin boqotin dhiistee deemtee jirti jechuudha. Yoo fayyaa qabaanne yoo lubbuu keenya hin jiraannedha waan hundattuu kan jiraannu. Adaraa keessan obboloonni biyya ormaa keessa jirtan of eeggannoo godha waan hojjettan kam irrattuu of eeggannoo yeroo dhukkubsattanitti daftanii mana yaalaa deemuudhaaf waan baay'ee nama laphee nama cabsu. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Dhugaa akka obboleettiin teenya Dubaay keessatti duute. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin yaa baay'atu. Akkam naa jirtu ani nagaa kooti galata Waaqayyoo isiniin jedha obboloota koo isinis baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha egaa warroonni immoo chaanala kiyya faaraa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warroonni ta'aa jirtan immoo hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa Waaqayyo sinaa eebbisuu warri na jajjabeessaa jirtan illee hedduu galatoomaa hordoftoota koo isin jechuu jaaladha. Egaa ka obboloota koo akkuma viidiyoo jiratti obboleettiin keenya tokko dhageessan irratti
obboleettiin keenya tokko Beerut Dubaay keessatti boqattee turte. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Akkuma dhagaa jirtani tanaan dura ishiin saafartee turte biyya Joordoon achi deebiteeti. Guyyuma qidaametti achi erga dhufaniin booda guyyuma qidaamee muti amusiidha. Guyyaa amusii sana dhukkuba jettee kaatee achumaan jimaataa miidhattee ilaal jimaataa achi oltee qidaamee achi oltee sanbata boqattee jechuudha. Kimbeetti qilleensa fudhachuu dadhabdee oksijinii baasuu dadhabdee waan akkasii jedhani dhibee xira ture natti fakkaate. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Obboleewwan koo qorrillee rukutuun oolu. Obboleewwan koo keessattuu biyya ormaa jirru kan mana madaamii keessa jirru. Waaqayyoon nu haa eegu. Waaqayyoon nu duukaa haa ta'u. Adaraa keessan of eeggadhaa isinillee aga danda'ametti. Dhukkuba tokko qabaattanii dhukkubsachaa hin hojjetinaa. Maaliif addunyaan ergisaadha. Gannee biraa deemnaa. Bakka yoo isin dhukkube akka tamtamaan qoricha argattanii akka hin beetii dhaqxan taasisaa. Akkasuma immoo nuti gaafa fayyaa qabnu malee gaafa fayyaa hin qabne namni nu jaalatu hin jiru. Takkittii nuti asirraa addunyaa har'a deemnani namni nu yaadatu hin jiru. Osoo dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboleettiin keenya duutu obboleettii keenya kanaa jechuudha. Waaqayyoon lubbuu ishee amaaru baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Har'a waggaa 7 biyya ormaa keessa turte osoo galtee maatii isheen argin osoo maatiin ishee dheebotuu iddoo isheen dhoobattu har'a irbaata biyyee taate jechuudha. Maaliif kan hojjettee itti dafqitee itti dadhabde kanaayyuu osoo galtee itti hin boqatin irbaata biyyee taate jechuudha. Waaqayyoon lubbuu ishee nuuf amaaru. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Inni obboloota koo as biyya ormaa kana keessa jirtanii qorrillee akka malee hammaatee jira. Baay'ee hammaatee jira jechuudha. Qorri biyya kanaallee biyyuma hunduma keessattuu adaraa keessanii of eeggannoo godhaa. Waaqayyo sinaa eeguu. Qorra sirriitti uffadhaa. Kafana keessa sirriitti uffadhaa. Kaarsii keessa surrii lama fa'a dhugaa isin jedha lama fa'a warraan kaawwadha. Amma qorri sirriitti qorri lama fa'a warraan kaawwadha. Rabbi naa nyaatu maaliif bakka qorra kaa'ante dhugaa isin jedha jechuudha. Maaliif hin qorraa xiqqisuma immoo qorra siis rukute taanaan bakka hin dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo wanta isinitti obboloota kun yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf gizee qorraa shaaworii keessan galtanii adaraa keessan of eeggadha. Sa'aatii galtanii sa'aatii hin galle beeka. Hanguma fe'illee ta'u halkan galuurra guyyaa galuu isin wayya gizee qorraa kana jechuudha. Guyyaa galaa shaaworii galuu barbaadan yeroo qorraa kana jechuudha. Guyyaa yoo galte akka sanuu guyyaa wayya jechuudha. Galgala immoo akka malee qorra jechuudha. Akkasuma immoo kilaasii keessanitti deffaa beektanii miti kan ho'isu mana sanuu bitaadhaati. Bakka akka kilaasiin keessattuu gizee shaaworii seentanii akka kilaasiin keessa itti banadhaati isinii oo'ee bakka walii gadi akka ala keessan deemne erga qaxxanii kaatanii jechuudha. Maaliif qorri kun yoo isin rukute baay'ee badaadha qorri biyya kana keessaa jechuudha. Rabbi naa nyaatu baay'ee badaadha. Qorri immoo si rukutee jennaan dhugaa waaqayyoon danda'anii deebi'u jechuudha. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa tiksu inni nu haa eegu. Baay'ee ulfaattee jireenyi biyya ormaa tuni hin ulfaatti bu'aa bayii hedduu qabdi kun akkanatti osoo biyya ormaatirra faffacaanu jiraan baanee du'aan keenya gala jechuudha. Waaqayyo waan akkanaatis nama haa lagu. Akkasuma obboleettii keenya waaqayyo jannataan ishee qananiisu lubbuu ishee qulqullootaan ufaa boqochiisu. Akkasuma firoottan maatii ishee hiriyoottan isheetii fi jajjabina haa kennu. Waan baay'ee laphee nama cabsuudha jechuudha. Maaliif mucayyoon kun osoo galtee itti boqatiin kan xaarte kana addunyaarraa boqatti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Adaraa obboloota koo of eeggadhaa. Of eeggadhaa jarri namaan naanii numtuu oolii naanetuma oole gargaarre malee akkasuma oolu of eenne malee hin ta'u. Nyaata keessanillee nyaadhaa wanni ho'a nyaadhaa gizee qorraa kanas hin jira obboloota koo. Waaqayyoo siffaanaa ta'u bakkuma jirtanitti inni sin duukaa ta'u baay'ee ulfaatti. Waaqayyo nagaadhaan immoo biyya kana keessaa illee nu haa galchu. Isiniin jedha obboloota koo waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Du'uma biyya ormaa tana dhugaa waaqayyo jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maatiin ishii dhoobate seenaa aganan jedhamne biyyatti gootee addunyaarraa deemte. Maatii ishiititti, haadha ishiititti, abbaa ishiititti. Akkasiin jedha obboloota koo waaqayyo sin duukaa ta'u isiniin jedha.
akkasuma warroonni chaanala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan yaadaa fi qeeqa qabaattan immoo komentii ala kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Obboloota koo isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Bakkuma jirtanitti hunduma keessanuu waaqayyo faana haa ta'u, isin haa tiksu inni rabbiin keessa isin haa tiksu. Akkuma amantaa keessanitti tsalooti godhaa akka biyya kana keessaa gallu isiniin jedha. Nagaa ta'a, fayyaa ta'a, hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti isiniin jaaladha.